raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa kibxataa, jimaataa fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'aatii 6 PM yookiin akka lakkoofsa Westerniitti sa'aa 12 PM'tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyaan alatti karaa toora YouTube'ii eejensii tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootiinis nu argachuu dandeessu. Eejensii burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoorraa.
akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoonni raadiyoo burqaa oduu raadiyoo burqaa oduu kan amajji 14 isinitti himaa aan urjii sabaati. Injifannoo jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaatiin waboon zoonii lixaa birgeediin Soonsaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu ganda biqiltuu Fayyinee keessatti kaleessa amajji 13 bara 2025 ganama barii barraaqaan tarkaanfii laalessaa mooraa waraana bilxiginnaa irratti fudhateen loltoota Abiyyi Ahimad du'aa fi madoon adabee harkaanis qabuun meeshaalee garaagaraa sirraa hiikee gugsee mooraa keessaa baasee mooraa ishee guutummaadhaan dhuunfatee injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu jaarmiyaan waboo godinichaa beeksise. Akkasumas birgeediin faana eebbisaa addunyaa baha Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Jangir keessatti fudhateen injifannoon gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibba baha Oromiyaa Cibraan Jaalnadhii Gammadaa duula itti fufiinsa cichoomina kaayyoo milkeessuuf bobba'een diina du'aaf madoon adabuu beeksisee jira. Akkasumas waboon zoonii lixaa fi waboon zoonii kibbaa Gujii lixaa Elwaayyeetti tarkaanfii fudhataniin injifannoo boonsaa argatanii jiru. Kaabinee gandaa tokkos jiraatti dhuunfatamtee jiraachuunis beekameera. Irreef gaachanni sabaa waboon diina yeroo dheeraaf uummata nagaa hiraarsaa turte amajji 12 baha Shaggar aanaa Adaamii Tulluu gindoo Kombolchaa ganda Kolbaa Aliitoo keessatti mooraa itti cabsuun loltoota PP19 battalatti irraa ajjeese 9 madeessuun mooricha keessaa baqachiisee baasuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Kaleessa amajji 13 bara 2025 tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Haannaa keessatti waraana faashistii PP irratti fudhatee loltoota bilxiginnaa hedduu du'aa fi madoon adabeera. Waraana PP irraa qawwee AK-18 fi hidhannoo 18 hiikuun loltoota bilxiginnaa 9 harkaan qabee jira. Baha Shaggar aanaa Liiban Cuqqaalaa magaalaa Adulaalaa keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Arsadee birgeedii Caffeetumaa Cibraan Erer Kormaa Eengedda amajji 12 bara 2025 halkan tarkaanfii laalessaa mooraa diinaa magaalaa Anichaa qubattee jirtu irratti fudhateen loltoota 9 ajjeesuun 12 immoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Tarkaanfiin kun erga fudhatameen booda waraanni maafiyaa PP magaalicha keessatti sodaa qabdurraa kan ka'e jiraattota magaalichaa sakattaan rakkisaa akka turte jiraattonni magaalichaa nuuf eeranii jiru. Murni abbaa irree bilxiginnaan lola golee Oromiyaa maraa keessatti wawoo wajjin geggeeffamaa jiru hundatti humnaa ol itti tahee yaaddoo fi sodaa guddaa itti uumuun wal qoqqoodinsaaf saaxilamtee wal hunkuruun ishee mudatee jiraachuu odeessi keessoo PP nu beeksise. Kanumaan wal qabatee raayyaan ittisa biyyaa waboo naannoo Oromiyaa maraa keessaa baasna jechuun waraana karaa nagaa galee jedhamu waliin opereeshinii dhumaa gochuuf qophiitti jiraachuun beekame. Konyaalee Oromiyaa bakka garaagaraatti hidhaan jabaatee itti fufee jiraachuu maddeen keenyarraa nu dhaqqabeera. Dararaa PPtiin Adaamaatti kaleessa qofaa sababa waraqaa eenyummaa hin qabdan jedhuun namoota 192tu qabamee hidhame. Naannoo Waarkaa jedhamtutti galma tokko keessatti namoota 800 oltu jumlaadhaan ugguramee jira. Buraayyuuttis nama jumlaan hidhaatti guuranii keessaa calaluun minishaa leenjisaa jiraachuunis bira gahameera. Konya Wallagga Bahaa Onawaa Hagaloo magaalaa Qassoo keessatti amajji 11 bara 2025 walakkeessa guyyaarraa kaasee hanga gabaasaan kun qindaa'eetti mana hidhaa keessatti hidhamtoonni nyaataaf dhugaatii dhorkamuudhaan utuu balballi mana hidhaa irraa hin banamin dararamaa jiraachuun maddeen irraa mirkaneeffanneerra. Hawaasa onichaa yakka tokko malee maqaa ilmi keessan waboo keessa jira jedhuun darara hamaa irraan gahaa jiraachuu raadiyoo burqaan oduu odeeffatee jira. Hanga ijoollee keessanitti himtanii akka galan ajaja itti dabarsitanii harka kennatanitti hin baatan jechuudhaan manneen hidhaa garaagaraatti ukkaamsuun yeroo ammaa kanatti maatiif firoottan ilmaan Oromoo waboo keessa jiru jedhanii shakkan mara hiraarsaa jiraachuu fi kaanis barbaadamaa jiraachuu maddeen raadiyoo burqaa oduuf ibsaniiru. Miseensi maatii tokko jumlaan hidhamaa jiraachuunis beekameera. Maatii Jaal Eebbaa Surraa keessaa obbolaa isaa Caalaa Surraa fi Tuulamaa Surraa fi wasiillan isaa lamaan obbo Shaantuu Ittaanaa fi obbo Kabaa Ittaanaa kanneen jedhaman keessatti argamu. Kanaan dura onkololeessa 18 bara 2023 keessa manni jireenyaa maatii Jaal Eebbisaa Surraa 8 manni jireenyaa maatii Jaal Gammachuu Taamiruu 4 waraana
waraana bilxiginnaatiin jalaa barbadaa'uun ni yaadatama. Konyaa Wallagga Lixaatti ajajaa kutaa waraana dhiha Oromiyaa jalatti kan argamu waboo idilee ajajaa zoonii waliigala lixaa tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waboon kutaa waraana dhiha Oromiyaa ajajaa zoonii lixaa jalatti argamu Birgeediin Odaa Kaarraa konyaa lixa Wallaggaa ona mana Sibuu Araddaa Guyyoo Xayibaa bakka addaa haroo iddoo bashannanaa yookaan mannaafashaa fi Araddaa Wajeetii Qilxuu Lubootti amajji 11 tarkaanfii fudhate. Humna diinaarraa du'aaf madoon adabuun meeshaalee waraanaa irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Gama meeshaatiin qawwee AK-1 rasaasa 60 uffata bokkaa yookaan roobaa 3 fi uffata waraanaa tokko irraa dhuunfachuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisee jiraachuu raadiyoon Burqaa Oduu gabaaseera. Gomattu saare sitta sobattu koppo balbalatai re sitta rigattu koppo balbalatai re sitta rigattu galgalli kesin tolini gananni kesin tolini tagesani ajolle gomattu samudoban azinga shina panoban azinga shina panoban Avalola di desang adina kufise gadum mai tufatu beka Avalola brigeding igavalola brigeding tiza gaba kudurung Adam Sadina beka amagesani jolle Tuna kakeransa boru gurmesa bekan boru gurmesa bekan ni oi avalola jibatin igavalola jibatin itabila bataga magesani ajolen akube kufisa jirai chamata da ben tiba media gabadu avalola salalen gabitti gabatanan gaba gonni walwame hiraji motuma gaba sanja walorben tiran se sikoni kon ke sarabate golben Gava bazukan dirisen wabo komale maling ke sarabate golben ke sarabate topsen gava bireni golben gama gamanan golben majazna gavadu Ngiru kagini kenge lenjo mosi samaleng mati berti gadeni itero gota wamani kai ratum ke baten buken ko jabe yatin ito desano jinkamne mandara ke sakaten tana tu jala jetti Mati bekti gadeni lava wabon kolu makadina majesen bona latti soru yagan tu gararakan agara ke maturaka yogan tu ta temale ti kanar kalaten mi kanan nakate tibekta wabokon korra ke sarabachun tagabu sagal bulun ta tu bekta wabokon jaritti guya tokkon birri nan jetti birri fidina jetti
bitaan birriina tumaare yoo dhabeena du'aare birrii footoo simbiraan kana meeqaabanira birrii footoo simbiraan kana meeqaabanira yaadiro.